Sumayyaan waan ajaa'ibaa fidde anaaf jettee Amiirin hin dhiisiniitii yaada isaa qabda yoo taate wajjin deemi yookiin immoo wajjin jiraadhu jetteeni. Egaa goddanyaa ishiitti caffaraatii turtee Sumayyaan aarii akka qabdu akkanumatti irraa beekamaatii jira. Amiir ishii dhiisee egaa intala ishee sana faana qalabatii godhachuudhaaf hedduu takka aartee jirti. Deebistee qalabatii itti godhate malee nikaa hin godhanne jechaati jechuudha kan ishiin jechaatee jirtu. Dubbichi ulfaataadha ajaa'ibuma. Innaa Sa'iidiin immoo achumaan caalli jedhee taa'uun isaa baay'ee nama shakkisiisaa jira. Sodaa guddaa keessa nama galcheerra jira. Maaliifin achiin zimmi jechuun isaa miknaan isaa maali kan jedhu gaafii guddaadha jechuudha nama hunda keenyaafuu. Sumayyaan immoo burraa karrayyuu jirti. Egaa akkuma argitan gaafa sana mucaan gaggabdee lafa dhooftee achi viidiyoon kun akkanatti fakkaatutti kanuma isarraa waraabamedha. Walumatti kan qaxxalamee jiru natti fakkaata. Egaa baay'ima tokko lolaatii turte iddoo kanatti garuu Amiirris hin jiru. Mucayyittiinis hin jirtu. Akkasuma immoo gurbaan inni kunis hin jiru jechuudha. Ani maqaa isaan beeku gurbaa isa gurraacha sana. Innaa gurbaa sana garuu yeroo baay'ee eenyu fa'aa birattan arga yoo jettanii Abrish fa'aa birattan argaa ture jechuudha namicha sana. Sumayyaan garuu aarii qabdi. Aarii qabdi baay'ee aarii qabdi jechuudha. Kan ishee kadhatu jechuudha. Kan ishee kadhatu abbaa ilmoo ishii dhiiste ganaa gadi deebitee kana faana tacamallatte jechuudha. Ganaa intala ishee kana faanayyuu goddanyaa ishee faanayyuu wal loluudhaaf ka'anii boodarra immoo mucaanis addaan qabee isaan dhiise jechuudha. Hin balleessite Sumayyaan akkas gochuu hin qabdu. Maaliifin ishiin kun goddanyaa isheetii waan isitti goote hin qabdu. Amma maal jetti aanarra jetteen aanarra mana keessattuu Amiirin kunuunsita luka fa'aa sukkuumtaa fi waan ishiin hin jenneen hin jiru dhugaa rabbi. Ajaa'ibuma. Innaa isaan kunuunsita maalii obboleessa keeti moo ilma obboleettii keetiiti moo maalii keeti inni? Innaas waanuma barbaadde fi sila fallakshuun hundazaa mittaaragi. Lanee bilash እንዳትተዊ anaaf jettee hin dhiisinii waan barbaadde fi akkas goota waan ta'eefi jetteeni. Egaa dubbichi waan ulfaataadha. Sumayyaan ishee kanayyuu shakkiteetiirti jechuudha. Shakkii baay'iste jechuudha Sumayyaan. Innaa shakkii baay'istiin shakkiti waan hunda shakkiti. Kanaaf kana hundumaa jireenya ishee keessaayyuu abbaa ilmoo isheerraa abbaa manaa isheerraayyuu kan ishee fageesse shakkii baay'isti ofii nama amansiistu. Egaa amma isheen sa'aatii kanatti nama ganaa nama faana deemtee ol loltu namaaf jettee ol loltu miti. Akkuma argitan immoo viidiyoo bakka biraarratti akkan argetti namtichi baay'ee bakka addaas gammachuudhaan jira jechuudha. Maaliifin intala sana faana walitti deebi'uudhaaf hedduu takka gammadeetii jira jechuudha. Gonkumayyuu waanuma Sumayyaayyuu quba waan qabu hin fakkaatu. Sumayyaan akkasumaan burraa karrayyuu jechaarti malee qubuma ishiiyyuu waan qabu hin fakkaatu. Yeroo inni immoo qalabatii itti godhatutti argitaniitii jirtu. Akkamitti akka isheen ilaalatii turte akkas gadi jettee raawwattee akkasittiin ilaalaa turte akka bifa gaddaatiin bakka jira miire haalichi ishiin ittiin ilaalaa turte akka haala gadda of keessaa qabu hin mul'ata jechuudha. Innaa maaliif akka ta'e garuu kan hin beekne haala kamiin bifa kamiin maaliif akkas akka isheen taate hin beeknu waan akkas taateef isheetu beeka. Ani immoo gammaatti kanan gaafii guddaa nuti ta'eetii jiru Sa'iidoon maaliif badee eessa deemee maal ta'ee gadi bahee waan kanaan jedhee hin dubbatu. Maalii kana hunda zimmi jechuun isaa kun maaliifi? Mina አይነት ነው ቆይ maal jechuu barbaadetti kana jechuudha. Ana gaafii guddaa kanatti ta'eetii jiru. Kanan eegallee dadhabee isadha jechuudha. Inni akkuma argitan immoo viidiyoo mindinoo suuraa ijoollee kan obboleettiin Sumayyaa wajjin jirtu poosti godheetii jira. Egaa isa maaliif akka poosti godhe isatu beeka. Yookiin immoo tarii akka carraa ta'ee ijoollee bira dhaqee raawwatee achi ijoollee fidatee yookiin immoo ijoollee isaa bira kan jiru nutti argisiisuu danda'a. Ayitaawwaqim jechuudhaan amma shakkii guddaa keessa galeetiin jira. Sa'iidoo hin beektu lafa jala deema jechuudha. Yeroo hundumaayyuu waa takka mincii takka gaafa argatu amma waan sana bira ga'utti akka inni hin dhaabbanne hin beektu jechuudha. Hundi keessanuyyuu. Kanaafiyyuu tarii akka carraa ta'e yookiin
garaasaa muratee itti ciree biyyicha sana dhaquunsaa hin oolu jechuudha. Daa'imti dhugaadhumaan dhugaatti daa'imti achi jirti jedhamee arragaagaxame taanaan dhaquunsaa hin oolu. Isheenis akkuma jette dhageessaniitii jirtu yoo barbaade dhaqee haa fudhatu wanti ka'uuna yaa dhaqu malee ani hin fiduufi jetteetii jirti jechuudha. Garuu gaafa achi baatu waadaa galtee yoo baatu ijoollee naaf fidaadhaan kan isheen baate. Gin erga baatee kaatee dhiira yoo ta'e dhaqee haa fudhatu malee ani ijoollee hin fiduufi ijoolleen haadha koo bira taa'u. Haati koo ko'eettidha nama biraa hin qabdu. Kanaafuu ijoolleen ishee bira taa'uu qabu. Ani haadha koo irraan fudhadhu jetti. Innaa waan kana arragaaggatee dhugaadhumaan dhugaatti ijoolleen kun achi jiru yoo ta'e tarii akka carraa ta'e yookiin achi dhaqee ijoollee isaa laalee yoo fedhe fidatee dhufuu danda'a yookaan immoo ijoollee isaa achitti laalee egaa waan ta'e nu dhufuudhaaf iyyuu aga kana kan taa'e malee erga summayyaan mana hidhaatii baatee aga kana callisee hin taa'u ture jechuudha. So yoona nagaraallee wanti tokko hin jira. Wanti tokko hin jira waanuma ta'eef jechuudha. Waanuma ta'e nutti gadi fiduudhaaf ta'a malee akkanatti waanuma qallaalii kanatti akkuma qaldii kanatti callisee hin taa'u. Inshaallah waan gaarii qabatee haa dhufu. Waaqayyo immoo ilmoo isaatiin wal isaa argisiisu waggaa meeqa kun waggaa lama erga ilmoo isaatiif boo'uu jalqabee erga ilmoo isaa barbaaduu jalqabee waggaa lama ga'eetii jira waan ta'eef isheen yeroo sana xiqqishu innaa sana harma hooti jechuudha. Haqiiqani harma hooti Jamiila dhallee malee amma tokko kana wanti ni jedhu. Innaa isheen iyyuu kunoo harma iyyuu dhiistee achi galteetti akkuma argitanii. Kanaaf iyyuu akkasidha. Egaa waa'ee gara qabeenyatii fi kaleessarree waan tokko tokko irraa dubbadheetiin ture dhageessaniitii jirtu isheenis dubbatteetii jirti. Qabeenya nan hiradha isa jettu isheen hin dandeessu seerri sitti himeetii jira isheenis amanteetii jirti. Garuu immoo ani waa'ee seeraa hin beeku namoonni waa'ee seeraa beektanii dubbiin kun dhugaadha moo sobaa naaf himaa jechaatii turte. Dubbichi dhugaadhuma jechuudha. Maaliif nama seera waa'ee seeraa kana yookiin immoo gara seeraa kanatti dhiyaatee arkee waa'ee kanaati irratti kan argitu iyyuu beeka waan ta'eef dubbiin dhugaadha. Ofii keetii na hiikettee hidhatte taanaan qabeenya naa hirii maalii wanta ta'e tokkollee hin jiru jechuudha. So kanaaf iyyuu dubbiin soba miti dhugaadhuma inni waa'een akkasii seerri ati ofii keetii barbaaddee bahuu irraa bahuu barbaadde nama kana irraa filannoo biraa filatteetta waan ta'eef ati nama kanaa miti ofirraa kan si kan hin barbaadu jedhee irraa deemaa jiru. So ani sirraa si hin barbaadu jettee raawwattee qabeenya naa hirii jechuun hin dandeessu jechuudha. Innaa daa'imtis immoo mirga isaaniiti bakka fedhan jiraachuudhaaf fedhan abbaa isaanii bira fedhan haadha isaanii bira jiraachuudhaaf filannoo daa'imaati kun jechuudha. Akka seeratti deemu ta'e filannoo daa'imaati. Malee ishiin hin kennu dhiira ta'e dhaqee haa fudhatu dhiira ta'e iddoo akkasii dhaqu iddoo akkanaa dhaquun hin jiru jechuudha. Seerri fidi jennaan giddii baasii funyaan isii qabanii fichisiisu. Yaaduma sayidoodhumatti ittiin cimsini malee giddii isii fiddi jechuudha. Akka har'a dhiiraa yoo ta'e dhaqee haa fidu jettuu miti hin jiru.